Intala to'ati televezyiinii kana banime. Ashama harka fuudhee kabajamtoota hordoftoota keenya amma guyyaa keessaa sa'aatii 6 ta'eera. Saanduuch televezyiinii irraa oduu yeroo kanaaf qabanne isinitti himna. Oduu kanan isinitti himu maqaan kiyya mee nama na yaadachiisu sin geessa. Nama maqaan kee Asmaamoo Ayyalaati. Caammal ta'e jedhama. Naayis abbaa galu. Maqaan kiyya Asmaamoo Ayyalan jedhama. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Hangaftu oduu keenya har'a maal tureeyyu? Hangaftu oduu. Nama na oduun hangafaaf quxisuun qabu. Okay. Oduun hangafaaf quxisuun qabu. Hundumti keessa riimootii lafa kaa'ee yeroo tokko. Himi kaayoo himta maal bacabacamta maal kuni baacaan jedhana biyyas baxabbaxee nus baxabbaxasitti. Konkolaachisaan kaleessa konkolaataa oofaa ture konkolaataa asii achari'uudhaan achi as deebisee gidduu kanatti kuffise. Konkolaaticha kufee kana keessas maal jechuu barbaade? Namoota 99. Namoota 99. Konkolaaticha kufee kana keessas namoota 99.